السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. أما يرو الله بي بسنة جدو وان قد هذا جيتني نسي هذا بوليس كينيا دكتور أصلي عند آخر هذه من يجرو هم بنت كيسانيو بقى جلتنو دعائي مكترا خلت دافي دعائي قلافي سنين جنة Ya, aku mubarakir beliau dia namun dulu orang itu boleh sekian dokter asli Abdul Sabri Saken wala samu Rabbi secapai yang ada sanggam majisu untuk kesan itu akan mentak kesan itu ayo berarti karena karena masa itu di warung ini dokter asli akan dikasih anak S1 itu ayo berarti murah kalau በአማርኛ ለምትሉት የወንድሜ ዶክተር አስሊ እናት ወደ አኪራ ሄዳለች። በጣም እያመመን ነበር። ሁላችሁም ዱዓ አድርጉላት። ጨርሻለሁ። ላይብራ ከታለቱ ምርባዱ የሮጋሪ ቀባዳ ሁሉ ከሰረ ቢጅቼ ሲንጃለዳ ለወዴ ኤርጋና ካ ወደ ቢልተን ኢተኒ መመሌ ካሱ ነው የሮጋሪ ቀባዳ ሁሉ ከሰረ ሲንጃለዳ ለወዴ እኔ መጋቹ ምርባዱ ሙቤ Buati ko dute gasti nama ferum di live ma yuse no di debe atiko atta sadu magoti innoni beka lakke bay manati wanta mobe wantuma ada kana tuna mu jinka beta umma ke nabran martun jirru bay enat daga maru rabbi ani ada ke manati la ta beta mobe ko rabbi rahmat isani agu rabbi salli ala barsisu bay gadde duga rabbi fi kiyada manakati ada taluga yaada tokko bochuu sin danda'u namas gaskiyaa feeruu danda'u gad deebi la man barbadu ani rabbi rahmat isani agu kanu ergaanaa kaa isinii falee bisaa hundi keessan iyyuu telegiraamii koo waatsaappii warratti rabbi sabrii isaanii fakennu mubaarak asliinu eebbiseedhaati ergaanaa kaa malee ani isin jalaa kaasuu hin danda'u. yaa nama carraa haatii isaa duniyaa gubbaa jirtu haadha teenaa dhaqqaba wallaahi harmee teerraa dhaqqaban harmee gartee kijibnii sii dhugaa harmee gudeenni sii markaba harmee obboleessa kiyya Dr. Asli rabbiin sabrii dhuman qabne siif haa kennu haadhatee immoo rabbiin kusuma jannataa rabbiin isaan haa qubsiisu rabbiin jannataan isaan haa gammachiisu obboleessa kiyya siifii fi firoottan kee akkasumas obboleewwan kee kulliin rabbiin sabrii dhuman qabne isin haa kennu innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Sila gargaaramte omara ko miti harakiya miti ormayuma miliyeena mana kanatti guuraan oolu miliyeena kudhanii guuraa oola nama gargaaretin makiina mana bajaajii lama sadi biteef meeqa jira konkolaataa mana biteef baay'ee jira ormi garuu dammoo haadha kiyyaa kadhee zaraalam yoo duutellee akka uummanni waa takka kennuu hin dandeenye haadha kiyya arrabsan kadhattu ilmoo kadhattu jedhanii isa dhugaata nama yoo namni kadhattu naa jedhu ayisa manyu because kadheen beeku rakkoo hedduu dabarte kadheen beeku garuu warra dhukkuma yookiin boru rabbiin naa fayyisu yookiin nabi muhammadu alayhi salaatu wassalaam hin du'ani guyyaa ofiin oolu isiin kuttu jedhee kadhee idmee zalaalama lubbuun kiiru gubachuu hin barbaadu understand kanuma ani duraanillee waadaa seene ani nama hin kadhu rabbiin kadhatanii waadaa ani bar tana dura gaafa wayii gaafa isin seenaafisii arabtan isinitti hima Senegalee waadan waada ana biratti waan tokko murteessinaan murtees onlaayinii irratti inshallah never miliyoona 100 yoo gaafatan ani qabu rabbi atiin qabla jedhee dhiisa malee ummata bideenaa gara na gaafatanii na gargaara hin jiru ani abdii kuteera maaliif yeroo hedduu argee. Taatiin kun kan guyyaa hadhaa ganama sirka ganda Soolee Caffaa keessatti ta'amedha. Mee walumaan haa ilaallu. Egaa viidiyoon ammas gubbatti isinii kaa'aa jiru kun viidiyoo mana manguddoo obbo Adam Maammadooti. Mana obbo Adam Maammadoo haala kanaan gubanii ka'anii osoo inni fuuldura dhaabbatee kadhatu manguddoo abbaa ijoollee 22 nama ganna 60 bifa kanaan ajjeesanii reeffa isaa sachiggatanii deeman. Yaa Oromoo hammeenyi kanaa olii hin jiru. Wanti kanaa ol eeggannus hin jiru. Viidiyoo kana hadaraa sin taatu dhageeffadhaa sheer waliif godhaa ummata kanaaf sagalee ta'aa. Rambosi lafa gangalate
tusinjirtani mansama majete oromiyaan imbosi lafa gangalate utun dhalee qabu